Ilaalchi Waaqayyoo cubbamaaf qabu maal fakkaata? Ilaalcha Waaqayyoo cubbamaaf qabu hubachuu fi jireenya Yesuus biyya lafaa irratti jiraatee fi barsiisa inni barsiisaa ture itti dhiyeenyaan ilaaluutu nurra jira. Yesuus yeroo biyya lafaa kanarra turetti inni cubbuu tokko illee hin hojjenne garuu cubbamoota wajjin adeemaa ture. Cubbamoota wajjin nyaachaa ture. Cubbamootaaf araara gochaa ture. Cubbamoota fayyisaa ture. Barumsa isaa keessatti irra deddeebi'ee akka cubbamoota barbaaduu fi fayyisuu dhufes barsiisaa ture. Kanaaf Yesuus cubbamoota argatee fayyisuu fi gara cubbamootaa gara biyya lafaa kanaa dhufuutu irra ture. Luqaas boqonnaa 15 guutuun isaa Waaqayyo akka inni cubbamaa fayyisuu barbaaduu fi fayyuu cubbamaattis akka inni gammadu nu barsiisa. Gaaf tokko warri qaraxxuun qaraxa fuudhanii fi cubbamoonni hundi Yesuusin dhaggeeffachuu fi isa biratti walitti qabamanii turani. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota simataa isaanii wajjin hin nyaataa jedhanii gungumani. Yesuus fakkeenya 3 fudhateetu ilaalcha cubbamootaaf qabu isaanitti agarsiise. Yesuus akkas jedhe, isin keessaa namni hoolota 100 qabu tokko yoo hoolaan tokko jalaa bade, hoolota 99 kan lafa tikaatti dhiisee hamma hoolaa bade sana argatutti kan hin barbaanne eenyu? Yommuu argatus gammadee gatiittii isaa irratti baata. Mana isaatti gala. Innis michoota isaatii fi olloota isaa walitti waamee, ani hoolaa koo kan badee sana argadheera, naa wajjin gammadaa jedha. Ani isinittan hima, sababii qajeelota qalbii jijjiirrachuun isaan hin barbaachisne 99 irra sababii cubbamaa qalbii jijjiirratu tokkootii fi samii keessatti gammachuu guddaan akkasuma hin ta'a. As keessatti hoolaa bade tokko ilaalla. Hoolaan horii tiksee isaa wajjin bu'uu jaallatu waan ta'eef yeroo baay'ee itti yaadee waan badu natti hin fakkaatu. Garuu margaan, bishaaniin, waan adda addaatiin gowwoomfameetu tiksee isaa jalaa bada malee. Nutis takka akkasuma utuu gooftaa duukaa buunuu akka dangataa waanuma tokko tokkoon gowwoomfamnee karaa Waaqayyoo irraa kaanna. Tikseen seenaa kana keessa jirus garraamiidha. Jaalallii fi dhimmuun tiksee kanaa jaalala Waaqayyoo fi cubbamaaf dhimmuu isaa mul'isa. Hoolaan 99 jiraachuun isaanii hoolaa ishee baddee sana akka isheen tuffatamtu yookiin akka isheen dagatamtu hin goone. Waaqayyo ijoollee baay'ee qabaatus mucaa isaa isa badee sana hin tuffatus hin dagatus. Kanaaf gaa nama utuu hin yaadiinis ta'uu itti yaadee mana Waaqayyootii bade Waaqayyo dhama'ee isa barbaadaa jira. Isa deebifachuuf waamaa jira. Yeroo argatu immoo gatiittii isaatti baatee mararsiifachuuf jira. Waaqayyo har'asiin si barbaadaa jira. Oduu seexanaa fi namaa hin dhaga'in. Dafii gara gooftaa kottu. Waaqayyo jaalala, araaraa fi eebba guddaadhaan si eegaa jira. Yeroo ati deebitu immoo garaan Waaqayyoo baay'ee gammada. Tarii gooftaa wajjin adeemaa jirra ta'a. Yoos immoo akkuma Yesuus cubbamaa barbaaduuf dhama'e nutis cubbamaa barbaachuu fi dhama'uun nurra jira. Akkuma inni itti faraduu dhiisee garaa laafee fi nutis akkasuma gochuu qabna. Cubbamootaa fi garaa halaafnu haa kadhannuu fi hamma dandeenye wangeela sittaa himnu. Yeroos yaadaa fi kaayyoo Waaqayyoo galmaan geenya. Waaqayyo sin haa eebbisu.